Harri guyyaan amajjii 11 bara 2022. Ashamaa harka fuune akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin rakkabu. Oduu har'aaf qaban isin biraan geenya. Oduu kan isinitti himu Maadadaana Tesfaayeeti. Nu waliin tura. Rakkoo nageenyaa biyya kanaa hiikuuf waraanni furmaata waan hin taaneef qabsoo karaa nagaa eegalletti fufnaa jedhame. Jimaata darbe gaafa amajjii 7 bara 2022 himati isaanii adda cituun mana hidhaatii kan ba'an hooggantoonnii fi miseensonni koongiresii federaalawaa Oromoo rakkoo nageenyaa biyya kanaa hiikuuf waraanni furmaata waan hin taaneef qabsoo karaa nagaa eegalletti fufna jedhaniiru. Abbaan alangaa federaalaa hidhamtoonni kun marii biyyoolessaa karoorfame bu'a qabeessa gochuuf bu'uura labsii 943 muraa 2008 himati isaanii akka kaafamu murtaa'e jechuun gama marsaalee hawaasummaa isaatiin ifoomsuun isaanii yaadatama. Miseensonni KFO fi addi bilisummaa Oromoo mana hidhaatti hafuun ammoo tarkaanfii mootummaa hir'uu godha jechuun namoonni yaada kennaa turan. KFO'nis ibsa hooggantoota isaa hidhaatii ba'an ilaalchisee baaseen kanneen mana hidhaatti hafanis akka gadi dhiifamanii marii biyyoolessaa keessaa qooda fudhatan gaafateera. Kana malees miseensonnii fi hooggantoonni KFO hidhaatii ba'an ibsa baasaniin akka dhuunfaattis ta'e akka dhaabaatti qabsoo karaa nagaa geggeessaa turan irratti kan cican ta'uu ibsaniiru. Qabsoo karaa nagaan mirga uummata Oromoo fi kan sabaaf sablammoota biyya kanaa dhugoomsuuf akka hojjennu irra deebinee isiniif mirkaneessuu barbaannaas jedhaniiru. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda hidhaan nurratti raawwatame guutummaatti bu'uura siyaasaa irraa kan maddedha kan jedhan miseensonni KFO kunneen qaamoleen nu hidhanis nuti akka kamirraayyuu bilisa akka taane wallaalanii osoo hin taane dirree siyaasaa nuti keessa jirrutti karaa haqaan nu falmanii mo'achuun ulfaataa akka isaanitti ta'u waan beekaniifidha. Kanaafiyyuu dirree siyaasaa keessaa nu dhabamsiisuuf jedhaniitu kan nu hidhan jedhaniiru. Gaagaama waraanaa fi siyaasaa biyyattii mudate kan lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman dararaaf saaxileen mana hidhaa ta'anii yaaddaa akka turanis ibsaniiru miseensonni KFO kunneen. Gaagaama siyaasaa biyyattii keessatti uumamee fi balaa hamaa ji'oota 13 darban keessa mudate of duuba deebi'anii sirreessuuf yeroon isaa baay'ee barfatuu isaa kan ibsan miseensonni kunneen garuu hammamuu dhiphatus badiin biraa akka hin uumamne hambisuu nageenyaa fi tasgabbii deebisanii dhugoomsuu hawaasaa fi uummattoota walitti araarsuu fi biyyattii deebisanii ijaaruudhaaf carraan ni jira jennee amanna jechuun dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis kana gochuudhaaf garuu qaama hundaa bira fedhiin dhugaa bu'uura godhate hirmaannaa onneef qalbii guutuun taasifamuu fi murannoof kutannoo waan kana dhugoomsu qabaachuu gaafata jedhan. Mootummaan waggoota 2 oliif tarkaanfii waraana leellisuu irraa gara rakkoo nagaan furuutti fuulleeffachuu akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Yaadni kun gara hojii qabatamaatti akka geeddaramus gaafanna jedhaniiru. Qaamoleen waraana keessatti hirmaatan tasgabbaa'anii rakkoo nagaan furuuf carraa akka kennan akkasumas biyyoonni alaas daandii marii nagaa akka tumsan kan gaafatan hooggantoonni KFO kunniin garuu qaama kamiifuu gargaarsa meeshaa waraanaa kennuun waraana babal'isuu irraa akka of qusatan jechuunis dhaamaniiru. Oduu keenya biraatiin dhimmi ajjeechaa artist Hacaaluu akka idil addunyaatti gareen walabatee hundeeffamee qorannaan akka geggeeffamu gaafatame. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessa 1 bara 2020 to'annaa jala kan oolan obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroon waggaa tokko oliif hidhaa keessa erga turaniin boodadha jimaata darbe mana hidhaatii kan gadhiifaman. Ajjeechaa artist Hacaaluun gaddi nutti dhaga'ame ilaalaan isaa ammallee nu keessaa hin qabbanoofne kan jedhan hooggantoonni KFO hidhaatii ba'an kunneen ajjeechaa sana eenyu akka raawwate qorannoon bal'aan godhame karaa uummanniif maatiin isaa itti quufuu danda'aniin haqi isaa argamuu qaba jedhaniiru. Qorannaa yakkaasuu kanneessaa artistii keenya qaalii sabaa irratti raawwatame siyaasessuu fi irra dibaadhaan bira darbuudhaaf yaaliin godhame fudhatama kan hin qabnee fi sirni haqaa biyyattii haqa Hacaaluu ifoomsuun haafuuti taatee halkan sana ta'eyyuu ifoomsuu akka hin dandeenye kan mirkaneesse akka ta'etti fudhanna. Kanaafuu akka idil addunyaatti gareen walabatee hundeeffame qorannaan walabaa fi haqaa geggeeffame akka dhugaan isaa ba'u gaafanna jedhaniiru hooggantoonni KFO kunneen ibsa baasaniin. Hooggantoonni KFO ibsa isaanii kanaanis hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti sadarkaa gubbaa hanga gadiitti jiran miseensonni dhaaba keenyaa, deeggartoonni keenya, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin, miseensonni adda bilisummaa Oromoo, hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman, gaazexeessitoonni, rogeeyyiin akkasumas qaamoleen sababaa siyaasaa qofaaf labsii yeroo muddamaa kanaan walqabatee hidhaman hundi haal duree tokko malee akka hiikaman gaafanna jedhaniiru. Manni murtii waliigalaa federaalaa
dhimma galmee obbo Jawaar Mohaammed, obbo Iskindir Naggaa fi Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el irratti ibsa kenne. Abbaan alangaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa muddee 28 bara 2014 himanni galmeewwan sadii akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee adeemsa himanni galmeewwan sadanii akka adda citu taasisuu keessatti qoodni manneen murtii maal akka ta'e uummataaf hubannoo gahaa uumuun ibsa laachuun barbaachisaa ta'uu himeera. Ministeerri haqaa himanni galmeewwan sadii walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo dhaddachaaf dhiyeesseen akkaataadhuma seeraan keessummeeffamuu isaa ibseera. Haaluma kanaan ministeerri haqaa himanni galmeewwan himatamtoota obbo Jawaar Mohammediif isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20, himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isa jala jiran walumaa galatti namoota 7, himanni galmeewwan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 akka adda citu gaaffii dhiyeessuu ibseera. Mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi akka ramaddii tokkoffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffama abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gadi lakkifaman mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Akka heera yeroo ammaa hojiirra jiruun abbaan alangaa sababoota garaagaraan himata yoo itti fufuu hin barbaanne ta'e manni murtii gaaffii himanni akka adda citu dhiyaatu fudhachuun shakkamtoonni hidhaarra jiran akka gadi lakkifaman ajajuun hojimaata seeraa ta'uu hubatamuu akka qabu ibseera. Yeroo dheeraadhaaf walgaareffachaa kan turan mootummaan Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin hojjechuudhaaf mari'atan. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad waliin waa'ee walitti bu'insa Itoophiyaa keessaa fi nagaa akkasumas dhimma tattaaffii araara buusuuf taasifamu irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi pireezidaanti Baayiden waliin haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi hariiroo biyyoota lamaanii irratti marii taasisaniiru. Hooggantoonni lamaan waa'ee haala naannawichaa irrattis marii bu'a qabeessa kan taasisan ta'uu ibsuun muummeen ministeeraa Abiyyi fuula tiwutara isaanii gubbaatti ifoomsaniiru. White House gama isaatiin ibsa baaseen pireezidaanti Joo Baayiden muummee ministeeraa Abiyyi waliin dhimma lola Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi carraawwan nagaa fi araara buusuuf jiran irrattis kan mari'atan ta'uu ibseeti jira. Bulchitoonni lamaan dhukaasa dhaabuu akkasumas haala deeggarsa namoomaa fooyyessuun ittiin danda'amu irratti mari'achuu isaanii ibsi mootummaa Ameerikaa kun ni agarsiisa. Kana malees qondaaltonni siyaasaa hidhamanii turan hedduun dhiyoo kana hidhaatii hiikamuu isaaniis pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin galateeffataniiru jedha ibsi White House baase kun. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa gama isaatiin ibsa baaseen hooggantoonni lamaan dhimma waloo irratti waliin akka hojjetan walii galuu isaanii beeksiseeti jira. Ameerikaa dabalatee barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomee Antooniyoo Guuterees gamtaan Awurooppaa fi gamtaan Afriikaas dhimma qondaaltota siyaasaa dhiyoo hiikaman ilaalchisuun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate jajjabeessaadha jedhaniiru. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun amajji 11 bara 2022 qabanne kana fakkaata ture. Marsaalee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Yaada yoo qabaattan gama iimeela keenyaatiin finfinneeraadiyoo@gmail.com jedhaa nu barreessaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa.